Ayo balayan hordoftani Oromo show halka fone akkam nagaa fayyaa jara bakka jiraattan obboleeyyan keenya arrantana barnoota xiqqaa tokko kan isiniif qabadhee yeroo ta'a akkasuma YouTube keenya like share subscribe godha akkasuma Facebook keenya illee kinga rasaasa jaalalaa ittanii itti barreessitanii follow godhuun dadhabina inshallah barnoota keenya waliin kan turtii gaarii taatu isiniif taati jechuudha. Barnoonni keenya kan itti fufata jechuudha. Tuttuqaa sadeen asii kana tuutan. Baada tuttuqaa sana tuutan jechuudha. Akkanatti gartee isiniif dhufa jechuudha. Kisi akkanatti isiniif dhufe irra ol harkiftanii jechuudha. Irra looftan. Duraan akkana dhufa jechuudha. Baadaan akkana dhufe sitiin ga'inda. Sitiin gaara tuutan eega sitiin gaara tuutan gabbuutanii ammallee sitiin gaara tuutan jechuudha. Baada sitiin gaara tuutan booda irra olooftan jechuudha akkanatti public posts asirratti cuqaaftanii jechuudha. Baada asirra cuqaaftan booda Facebookiin keessan duraan akkanatti isinii dhufa jechuudha. Friend jechuudha isiniif. Friendiin keessan follow isin godhuu danda'u aadii isinitti ergata malee akka gartee follow isin godhuudhaaf asirratti ol baaftanii jechuudha. Public bakka kanarratti public kanallee public gootan kanallee ol baaftanii public gootan kanallee ol baaftanii public gootan akkasii kunoo raayitii garagaraa kana akkanatti itti bantanii jechuudha. Baada raayitiin akkanatti itti bantanii duuba dachaatanii jechuudha tawwaalii. Ammaan tanaaf nama hamma follow isin godhe baasuudhaaf asiin dhuftanii jechuudha. Akkanatti irra olooftan Facebookii. Baada akkanatti irra olooftan booda as dhuftanii jechuudha. Asirra yeroo takka cuqaaftan baada sanii ammoo editis asirra cuqaaftanii jechuudha. Baada asirra cuqaaftan booda akkanatti irra olooftan yeroo takka achiin booda Facebookii follow hamma qabdan jechuudha. Asirratti isiniif ba'a jechuudha. Raayitii tana akkanatti itti gootanii jechuudha. Bakka tana jechuudha. Raayitii kanatti gootan baada raayitii itti gootan booda save gootanii jechuudha kanatti. Followiin itti banamee jira. Akkasuma gartee namni hamma follow isin godhallee asitti isinii mul'ata jechuudha. Asitti jechuudha. Afaan asitti isinii mul'ata jechuudha. Akkanatti hunoo Facebook keessan follow itti banattanii guddifachuu ni dandeessan. Akkasuma gartee barnoonni keenya kan guyyaarra asumarratti kan raawwatu taate YouTube keenya seenaatti like share subscribe godhaa. Barnoonni asumarratti dhaabbata. Ciao.